Daawwattoota Oromoo TV akkam jirtan. Sagantaa har'aatiin dhugaa fi olola walitti makamee dhiyeenya kana televiziyoona Oromoo Media Network yookaan maqaa OMN jedhamuun beekamu irratti odeeffamu ilaalchisee keessummaa afeerre isinii qabna. OMN sabaa hima walaba Oromoo ka ummanni qabeenya isaatiin utubee gaggeeffamu ta'uun beekamaadha. Alaaf biyya keessatti illee ummanni Oromoodha. Miidiyaa kanaaf jaalalaa fi kabajaa guddaa qaba. Yoo diida taate malee Oromoon kufaatii televiziyoona kanaa hawwu hin jiru. Kun haqanamuu akka gaariitti beeku. Osomaa kun akkasitti jiru dhiheenya kana waldiddaa achi keessatti uumameen pirezidaantiin qaama olaanaa boordii dhaaba kanaa Dr. Hamzaa Abdurazaaq dhiibbaa irra ga'een itti gaafatamarraa bu'uu isaa labse. Hojjettoonni gariinis adabamuun yookaan ari'amuun ta'e yookaan ammoo fedhii isaaniitiin dalagarraa ugguraman. Dhaabuma kaleessa ijaaramee dagaaginsi isaa irraa eegamu kana keessatti waldiddaan dhalatuun hawaasa Oromoodhaa ni rifachiise. Sanuma keessa ammoo namoonni gariin wallaalaan ta'e beekaanis olola hin jirre halluu dibanii Minisootaa biyya televiziyoonni OMN itti maandheffate keessatti odeessaa jiran. Diiggaa akkanaa dafanii lafee dugugguroodhaa cabsuun yookaan kichuu kutuun barbaachisaadha. Sobaa fi shira kanallee karaa itti cufuun barbaachisaa waan ta'eef qophii har'aa kana dhiyeessine. Umrii ji'oota 8 kana keessatti OMN waan hedduu dalage. Dogoggorri uumamullee ni mala. Dalagaa irratti badiin uumamtu walii himanii wal gorsuudhaan wal sirreessuudhaan yaada sana walii dhiheessanii furuun barbaachisaadha. Kun bakka hundattuu ni danda'ama. Yeroo ammoo ebaluun dogoggoru hin balleessu jechuudhaan dhugaa ukkaamsanii yoo akkasumas jaalala fakkeessanii deeman badii guddatu dhufa. Diigamiinsatu itti aana. Kana akka hin taaneef dhufanii waliin mari'atanii haqa jiru walitti himuun barbaachisaa waan ta'eef ammas sagantaa har'aa kana dhiyeessine. Rakkinni isaan jechuun OMN fi akkasumattis namoota achi keessaa bayan jidduu jirus yoo jiraate ifatti qoratamee furmaanni yoo barbaadameef rakkinni jiru hiikamee falli dhufa jechuudha. Dalagaan OMN yoos tolti jechuudha. Kanarraa dheessuun ammoo cilee wal dibaa gamaa gamana ori'uun dhaabota kaleessaafis hin tolle. Ka har'aatifis hin tolu. Ka bor uumamuufillee bu'aan qabu jechuudha. Haqa walii himanii wal qajeelchuu qofatu furmaata fida. Ergaan jabduun gaafa OMN banamu addunyaa guutuu keessatti qalbii ummatoota harkiftee turte yommuu kayoomuu moofuu hin dandeenye mee dhageeffadhaa. Umura dhaamsi an qabu hooggana olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii fi miseensa boordii akkasuma hojjettoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork hundaaf wanni dhaabuu barbaadu akka uummata Kaalgariitti dalagaan teessan dalagaa jabdu. Wanni isin dhaamnu waan dalaydan keessatti waan dubbattan keessatti Rabbi sodaadhaa. Lammaffaa cubbuun dalaginaa. Lammaffaa cubbuun dalaginaa. Sadaffaa daran dubbatinaa. Yoo kana gootan akka Haaji Alii walii baanu waan Rabbi isiniin balleessu taati. Fayyaada galata guddaa qabdaa. Waa hedduudha dubbattee qabxii sadeen dubbatte sanillee ani sarraan tana warra wajji hojjennu bakka bu'ee anillee waadaa siiseena dharan dubbannu cubbuun hojjennu rabbillee ni sodaanna. Dhugaan yoo dhokatte
fallin jiru. Jalqabumarraa OMN akkamitti dhalate? Eenyufaatu jalqabe? Warroonni isa bu'uuran sun har'a wajji jiru laata? Yoo hin jiraanne maaltu gargar isaan baase? Garaagarummaan buursitoota jidduutti uumamte waldiddaaf har'aatiif wanni gumaatte jiraa? Warroonni amma dalagaan OMN keessa jiran jaalalaan walii hoogganaman moo waluma sodaadhaan walii hoogganamaa jiran? Pirezidaantiin boordii dhaaba kana maaliif itti gaafatama dhiisee deeme? OMN Jawaartu bulchamoo boordiidha. Itti gaafatummaan Jawaar OMN keessatti qabu maal fakkaata? Rakkinni amma uumame kana mariin furanii yookaan ammoo mariidhaan furmaata argamsiisuun ni danda'ama? Kun ta'ee OMN ammoo akkamitti hojii isaa fuulduratti furgaasisuu danda'a? Waldiddaa dhalate qoratuudhaaf koreen ijaarame hammam takka dhiibbaa Jawaar irraa walaba taati jettanii amantan? Kanaafi kan kana fakkaatan gaafiiwwan jechuudhaan deebisuudhaaf namoota dura waa'ee kana duraa duuba isaa beeku ka ammas sagantaa kana keessa quba qabu keessummaa har'aa taasifnee dhiyeessinee jirra. Har'a jechuun sagantaa ammaa kanaan nama jalqaba OMN wixine kan booda ammoo Jawaar, Abdii Fiixee, Muhammad Adeemoo fi namoota biraallee dabalatee ergas garuu akkaataan itti deemsifamu isa rakkinaan keessaa ba'e. Kan dhugaa jirtu ammas ifatti dubbataa jiru karaa danda'een Dr. Solomoon Hungaashee Kaalifoorniyaa irraa qabannee dhiyaannee jirra qalbii guutuudhaan nu hordofaa. Dr. Solomoon Hungaasheedhaa Qeellam Wallagga aanaa Sayyoo ganda Alaakuu Qaaccii bakka jedhamtutti dhalate. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa ta'aa walitti aansuudhaan biyyuma san keessatti baratee booda Yuunivarsiitii Finfinnee kan yeroo san Yuunivarsiitii Addis Ababaa jedhamu seene. Baruma mootummaa Dargii Yuunivarsiitii san keessaa qabamee waggaa 5 erga hidhamee booda Yuunivarsiitii sanitti deebi'ee bara 1984 baachilar isaa keemistiriidhaan argate. Waggaa tokkoof achuma keessa erga barsiisee booda hiree argateen gara Ameerikaa kana dhufuudhaan mana barnootaa beekamaa Princeton University seenee barnoota Medical Chemistry jedhamuun bara 1990 digirii PhD'dhaan eebbifame. San boodas ogummaa qabuun Dr. Solomoon kampaaniiwwan adda addaa keessa hojjete. Dhukkuboota adda addaatiifis qoricha haarawaa argamsiisuudhaan nama beekame. Amma bakka hojjetiinsa qorichaa itti ilaalamu yookaan itti hubatamu clinical trial bakka jedhamu keessatti qoricha lamatu qorannoo isaatiin bakka eeggataa jira yookaan ammoo beekumsa argatuudhaaf eeggataa jira. Kana malees mirga abbummaadhaa yookaan patent kan jedhamu 20 ol biyya Ameerikaa kana keessatti qaba Dr. Solomoon. Amma kubbaaniyaa Tusk keessa galee dhukkuba dhandhachaa kaanser kan jedhamu kana akaakuu tokkoof qoricha argamsiisuudhaaf hojii jabarra jira. Dr. Solomoon afeerraas TV Oromoodhaa yookaan Oromoo TVdhaa fudhattee rakkoo OMN keessatti jalqabarraa dhalatee har'as deemaa jiru kan dhaabbata kana cicciniinaa jiru kan boodas ammoo dabalatee danqa ta'uuf deemaa jiru kana Oromoo TV namoota dhageeffatanii yookaan ammootu daawwataniif akka nu himtu baga nagaan nuuf dhiyaatte Dr. Bagana naaf feeruu keessaniif galatoomaa. Gaa Dr. Solomoon wanni har'a irratti dubbannu kun Oromoofis kabajaa ulfinna keetiitiifis akkasumas OMN'ifis dhugatu gatii qaba. Guutatu kabajaa qaba. Ololli, shirri, hamiin, sobni hawaasa diiga. Haqa ifatti bayanii haqa ragaa qabu dubbachuun ummata dhageessisuun furmaata fiduudha. Kanaaf dhugumatti imaammanni Oromoo TVdhaa kan har'a asirratti si dhiyeesse kan asiin duras ammoo sagalee Oromiyaa irratti dhiyaattee ibsite kanuma waan ta'eef kana imaammata kana hordofuudhaan gaafiidhaan si dhiyeessuuf akka naa qophooytu si gaafachaa. Ati nama miidiyaa keessatti hirmaachuudhaaf ummata Oromoodhaaf gumaata guddaa kennuudhaaf bara 1990 jalqabdee itti aansiteetis bara 2012tis
waan guddaa waan hojjettee jira. Mee jalqaba akkamitti waan kana keessa akka seente akkamitti miidiyaa kana uummataa dhiyeessuudhaaf akka jalqabdirraa yoo nu kaafte hoo doktor? Baay'ee gaariidha. Gara gaaffichaa biratuun deemini akkuma tuu jette ani keemistiriidha kanan baradhe. Keemistirii keessaa immoo qoricha hojjechuu qoricha haaraa qorannoodhaan argachuu irratti kanan ogummaan koo irratti malee karaa miidiyaa karaa gaazexeessummaa miti. Garuu yeroo tokko hojiin tokko gaafa lafa taa'u namatti gaafa mul'atu hojiin kun hojjetamuudhatu qaba. Namni gaafa ta'e namatti mul'atu nama hin beeknetu na yaala jedhee itti galuunsaa wanta hin oolledha. Hojjetuunis immoo hinuma danda'ama. Fakkeenya tokkoon isinii kenna. Yeroon dur mucaa waggaa 4 yeroon ture, daa'ima waggaa 4 yeroon ture, abbeen koo mandadhaa turan yeroo dheeraadhaaf. Kan isaan hidhamaniif sigaa mootummaa durii sana keessatti abbaa lafaatu wanta adda addaatiin sababa adda addaatiin hiisisaa. Yeroo sana gara ji'a mana hidhaa turan. Arfaasaan gaafa ga'u namni mana keessaa qonnaa qotu hin jiru. Taxariin warri jedhaman abbaa lafaatii fi kan ergaman ollaa keenyatu jiru. Ollaadhaan yoo hojjettaniif isintu adabama jedhanii sodaachisaniiru. Namni daboodhumaan illee nu hojjetu kis immoo horii kennamee hojjechuudhaaf illee hin sodaatanii. Lafti qonnaa malee ba'uudhaafitu taate. Yeroo sana keessa harmee kootu fuudha gadi bu'anii godhanii yeroo kaan hin qotan turanii qotiyyoo camadanii qotanii midhaan nuuf facaasanii hin beelofne akka kanatti ni tubaan. Maaliifan kana asitti kaasanitti fakkaate? Sagantamoota keessa wanta hojjetaa ture karaa odeeffannoo karaa miidiyaa kana wanta fakkaatu ilaalchisee gabaabsee keessa deebi'ee tokkoon himuudhaa fi inni jalqabaa isa Onet isa jedhamu sanatti jalqabuudha. Kun Onet jechuun afaan Ingilisiitiin Oromia Information Network jechuudha yookiin gara afaan Oromootiin hiikee cindaa odeeffannoo Oromiyaa jechuudha. Kanumatti oduu funaananii itti wal qaqqabsiisan jechuudha. Isa dhaabnee hojjetaa turre. Hiriyaa koo nama San Francisco jiru wajjin immoo gaazexaa tokko Oromiyaa Today kan jedhu hojjennee gara ji'a ja'aatiif irratti hojjennee sana booddee keenya dadhabnaan dhiifnee ittaanee wanta kan sirra kana hin kaafne tokko kan jiru Oromiyaa Support Group kan jedhu biyya Ingiliziitti Dr. Trevor Tumaniin dhaabbateetu ture. Dhaabni kun newsletterii ji'aanitu baasa. Newsletterii jechuun akkuma paamfletii akkuma gaazexaa xixinnoo jechuudha. Baaseetu ji'aanii baasaa miseensota qabaa, miseensota akki caalaan Oromoota darbe immoo miseensota kan hin taane immoo warra akka seenataroota fa'aa gaazexaa New York Times warra akka CNN fa'aa kanatti calluma jedheetu itti ergama newsletteriin suni. Noorz Ameerikaa kana keessatti kan bakka bu'ee gaazexaa sana asitti manuma koo keessatti yeroo baay'ee Kinkoos jedhamu dhaqee printii gochisiisee sana booddee walitti maxxansee poostaa keessa kaa'ee bakka adda addaatti waggaa 2 afaan hojjetaa ture kan Oromiyaa Support Group sana. Kunis egaati karuma odeeffannoo sanaati wajjin wanta walitti dhufuudha jechuudha. Egaa gara 2002 yeroo gallu haalli biyya alaa kana keessa jiru baay'een isin jijjiiramee namni fi hamlee gadi caccabuutu dhuftee kanaan kan jedhu hawwii koo isa guddaa jecha Oromiyaa mootummaatti gaazexeessota iddoo adda addaatii qabaannee oduu biyya keessa jiru isa ta'u duwwaatu hin ta'in kan dhokatee ta'us immoo jira isa immoo qormaataan jechuun karaa afaan Ingiliziitiin investigative reporting isa jedhan sana fa'aa gochuu akka dandeenyutti
network yookiin cindaa akkasii dhaabuun hawwii koo gara waggaa 20 gararraatti ture jechuudha. Garuu 1990 fa'aa keessa ta'uu hin taane egaati maaltu ta'ee bara gara 2012 keessatti wama tokkotu yaada tokkotu waan tokko hubadhee ilaale. Innis maalni bakka adda addaatti hawaasni Oromoo bakka adda addaa jiru sagantaa TV, sagantaa reediyoo akkasii kana dhaabbachuu jalqabe. Minneapolis yeroo dheeraadhaaf tureera kan ta'e wajjin Oromoo Community Radio yeroo kan tureera garuu sanitti taanee DC fa'eessuma kana fakkaatu dhaabbate Minneapolis TV immoo jalqabatanii kana Toronto keessattis immoo akkuma kana Australia keessattis akkuma kana Norway Osloottis akkuma kana TV radio wanta akkasii kun jalqabamuu saatanii hubadhee kanatti aanee immoo internet radio adda addaatu uumame. Fakkeenyaaf maqaa suma tokko kaanii kan ba'anii kan as ba'anii wanta warra akka Jagalee Simbirtuu radio Hafuura Biyyaa kan jedhamanii ba'an jara kan geggeessanii namoota gaazexeessummaa inni itti tolu yookiin gaazexoota turanii biyyatti yookiin fedha isaati qabu kubaanuma isaanii ta'anii wanta akkasii kana jalqabanii hojjechuudha. Kana gaafa tarii isa dur hawwee dadhabeetii innis immoo inni information network isa jedhamu san Oromiyaa guutuudha walitti qabee addunyaadhaanis Oromiyaattis achi deebisee gahuu kan danda'u uumuu hawwii sana tarii amma namni baay'atee jira sababa ta'eefi namoota kan hundumaa yoo walitti finnee waan guddaa tokko jalqabuudhatu dandeenya. Abjuun yeroo dheeraadhaaf hojjetaa ture sun tarii jirra ooluu danda'a kan jedhuti yaadi natti dhufe namoota tokkoon qunnamuu jalqabe. Namoota yeroo sana qunname keessaatti tokkoffaanii Abdii Fiixee ture. Abdii Fiixee mucaadha. Mucaa kan kun nama ta'uudha ijoolleedha. Ani hin beeku takkaa dhaga'ee hin beeku. Isuma sagalee dagalee tajaajiloonni jalqabuuni dhaga'ee lakkoofsa isaa nama biraa barbaadee bilbilee fi yaada qabu kana achi itti hime baay'ee iseetu gammadee kana gaafan jedhuuni. Achitti dabalee Israa'el Sobbooqaa isa durii Tafan Walbaa kan jedhu baasaa kan ture tokko jira. Isatti bilbilee tan akkuma kana dubbadhee yaada akkasii kana natti dhufeetu jira. Walii wajjin walitti dhufnee biyya keessaas oduu humna keenya horii keenya walitti beekumsa keenya walitti finnee biyya keessa oduu walitti qabnee kan dabarsuu akkatti dandeenyu. Kana walii wajjin yaada qabna maal akkam jedhee isa gaafadhee kan biraa Abdul Jaliilis kan baay'ee keessa kan hojjetu isattis bilbilee yaada kana itti kaase. Kan biraa namoota dur 1990 keessa kan walii wajjin hojjetaa jiran keessaati namoota lama akkuma kana iimeelii itti ergee yaada kan koo kana jedhee achi itti himee akkan jedhee gaafannaa innaan isaanii nuti fichi humna hin qabaannu asirratti deebi'ee hojjechuudhaati warra dargaggootaa kana yaada gaariidha garuu warra dargaggootaa kana barbaadu jedhunaan jedhanii kana ta'ee gaafa jedhu gaatii namoota amma ittaanii warra siniin jedhe kanatti aanee Jawaarii fi Muhammad Adeeboodhanii bilbilee wajjin haasofnee wanta kana jalqabnu jedhee itti kaasee battaluma lachanuu yaada gaariidha kan isaanii qabaataa turanii. Jawaar isa lafaaniin akka kana itti himee hin turree guyyaa lama keessatti bal'iseetuma barreessee iimeeliidhaan natti ergee kanaan jennuuti gaatii shaneedhaaf shanee egaa wanta kana nama injiruroota kan qabanii darbee immoo namoota fedhuudhuma wanta kana hojjechuu namoota qaban walitti fiduudhatu jalqabne. Komitee koree nama 9 qabuti walitti hafinu jennee
jawaari injineerota fida jedhee injineerota jechuun warra karaa websaayitiin gargaaruu warra danda'anii fiduun danda'e jedhee nama lamaan sadan tokko achi fidee komitee nama sagaliidhaan maqaa isaanii dha'uudhaa fi jawaar tokko faanaanaa anattaanii jawaarii wajjiniin Faaseedhaa Abdii Fiixeetii Girmaa Taaddasaa isicha ammaa Executive Director OMN'ti Tigist Gammeetii injineerota keessaatii inni kan biraan Girmaanis injiineriidha. Injiineriin kan biraan Mishaa Cirrii nama jedhamudha. Achitti aanee Muhammad Adeemootii salgaffaan Ayyaantuu Tideessoo jennee kanaanitu kana marii haa jalqabnu. Jalqaba feasibility isaa haa ilaallu. Hojjechuu feasibility jechuun kan koo hojjechuu hin dandeessa yaannu kana hin dandeenyaayi. Humna isaa qabna karaa horiitii wanta barbaachisu qabna namni guyyaa kana hin deeggaru yoo maallaqaan nutti birmadhaa jenne namni hin godhu kana mari'annu innee koree nama sagal of keessaa qabu kana mareen maadhaamuu nuti keenya walii galle. Kuni gaatii gara naannoo samar jechuun boona keessaati. Okay, early fall. Summary, in fact, summary case, exact date is June time frame is 2012. 2012, Kumalama, Nano June is Canada, Guru and Tidikan, a team with it. Garu will gain in the Jalkaba, the Taka will today will gain in Jalkane. There are September more, September to October. The case of the one being in the teleconference in Jalkabaka in the day. Egati Matus Baragara Kumalamati, Kulamati, 51 Tokotu, Yada Tokotu, one Toko Hubat Daylat. In this money, but Kadati, Hasi or Mobakadajiru. Sagantaa TV, sagantaa reediyoo akkasii kana dhaabbachuu jalqabe. Inni Minneapolis yeroo dheeraadhaaf tureera kan ta'e wajjin yeroo Minneapolis reediyoo yeroo kan tureera garuu sanittaanee DC fa'eessuma kana fakkaatu dhaabbatee Minneapolis TV immoo jalqabatanii kana Toronto keessattis immoo akkuma kana Australia keessattis akkuma kana Norway, Oslo, akkuma kana TV, radio, wanta akkasii kun jalqabamuu saatanii badde. Kanaatti aanee immoo internet radio adda addaatu uumame. Fakkeenyaaf maqaa sima tokko kaanii kan ba'anii kan as ba'anii wanta warra akka Jagalee, Simbirtuu, radio Hafuura Biyyaa kan jedhamanii ba'an. Jara kan geggeessanii namoota gaazexeessummaa inni itti tolu yookiin gaazexoota turanii biyyatti yookiin fedha isaati qabu kubaanuma isaanii ta'anii wanta akkasii kana jalqabanii hojjechuudhaaf. Kana gaafa ilaalu tarii isa dur hawwee dadhabeetii innis immoo maalni information network isa jedhamu san Oromiyaa guutuudhaa oduu walitti qabee addunyaadhaanis Oromiyaattis achi deebisee gahuu kan danda'u. Hawwii sana tarii amma namni baay'atee jira sababa ta'eef namoota kan hundumaa yoo walitti waan guddaa tokko jalqabuudhatu dandeenya. Abjuun yeroo dheeraadhaaf hojjetaa ture sun tarii jirra ooluu danda'a kan jedhuti jaati natti dhufe. Namoota tokkoon qunnamuu jalqabe. Namoota yeroo qunname keessaatti tokkoffaanii Abdii Fiixee mucaadhaa. Mucaan kun nama ta'uudha ijoolleedha. Ani hin beeku takkaa dhaga'ee hin beeku. Isuma sagalee tajaajiloonni jalqabuuni dhaga'ee lakkoofsa isaa nama biraa barbaadee bilbilee fi yaada qabu kana achi itti himee baay'ee seetu gammadee kana gaafan jedhuuni. Achitti dabalee Israa'el Sobbooqaa isa durii Tafan Walbaa kan jedhu baasaa kan ture tokko jira. Isatti bilbilee akkuma kan badhee yaada akkasii kana natti dhufeetu jira. Walii wajjin walitti dhufnee biyya keessaas oduu
humna keenya horii keenya walitti beekumsa keenya walitti finnee biyya keessa walitti qabnee kan dabarsuu akka dandeenyu kana waliin jiru yaada qabna maal yaadatan jedhee isaan gaafadhee kan biraa Abdul Jalil kan keessa kan hojjetu isattis bilbilee yaada kana itti kaase. Kan biraa namoota dur 1990 keessa kan waliin hojjetaa jiran keessaati namoota lama akkuma kana emailii ergee yaada kan koo kana jedhee achi himee akkan jedhee gaafannaa innaan isaanii nuti fichi humna qabaannu asirratti deebi'ee hojjechuudhaati warra dargaggootaa kana yaada gaariidha garuu warra dargaggootaa kana barbaade jedhunaan jedhanii kana ta'ee gaafa jedhu gaatii namoota amma ittaanii warra siniin jedhe kanatti aanee Jawaarii fi Muhammad Adeemoodhanii bilbilee wajjin haasofnee wanta kana jalqabnu jedhee itti kaasee battaluma lachanuu yaada gaariidha kan isaanii qabaataa turanii Jawaar isa lafaaniin akka kana itti himee hin turree guyyaa lama keessatti bal'iseetuma barreessee imeeliidhaan natti ergee kanaan jennuuti gaatii shaneedha. Shanee egaa wanta kana nama injineerota kan qabanii darbee immoo namoota fedhuudhuma wanta kana hojjechuu namoota qaban walitti fiduudhatu jalqabne. Komitee koree nama 9 qabuti walitti hafinu jennee Jawaarii injineerotaan fida jedhee injineerota jechuun warra karaa websaayitiin gargaaruu warra danda'anii fiduun danda'e jedhee nama 2-3 achi fidee komitee nama 9dhaan maqaa isaanii dha'uudhaa fi Jawaar tokkoffaan aanaa anattaanii Jawaarii wajjiniin Arfaaseedhaa Abdii Fiixeetii Girmaa Taaddasaa isicha ammaa Executive Director OMN'ti Tigist Gammeetii injineerota keessaatii inni kan biraan Girmaanis injineeriidha. Injineeriin kan biraan Mishaa Cirrii nama jedhamudha. Achitti aanee Muhammad Adeemootii Salgaffaan Ayyaantuu Tideessoo jennee kanaan itoota kana marii haa jalqabnu. Jalqaba feasibility isaa haa ilaallu. Feasibility jechuun kan koo hojjechuu hin dandeessa yaannu kana hin dandeenyaayi. Humna isaa qabna karaa horiitii wanta barbaachisu qabna namni guyyaa kana hin deeggaru yoo maallaqaan nutti birmadhaa jenne namni hin godhu kana mari'annu innee koree nama 9 of keessaa qabu kana mariin maadhaamnu nuti keenya walii galle. Yoomi Dr. Salamoon yoomi kuni gaatii gara naannoo samar jechuun boona keessaati. Early fall summary keessa exact date isaa hin yaadadhu June time frame ita 2012 kuma lamaaf kudha lama naannoo Juuniitu ta'a kanadha kan guruu wanti kanatiin walitti fidnee garuu walga'iin inni jalqabaa hunda isaa kan walitti fidee walga'ii kan jalqabne gara September moo September yookiin October kana keessatu ta'a walga'iin keenya inni teleconferensiin jalqabaa kan inni ta'e. Gaariigaa Dr. Salamoon asirratti isin naannoo adda addaa jiraattanii namni sagalanuu walitti dhuftanii namatti osoo hin ibsin akkaataa miidiyaa Oromoodhaa itti ijaartan irratti wal mari'attanii jechuudha. Uummatatti gabba'uu keessan duratti sochiin isin gootan mee maal fakkaataa maal hojjettan gufuu maaltu isin mudate jalqaba irratti? Baay'ee gaarii. Jalqaba akkuma nama argamaa kaasee ture gaaffii wal gaafanne hin dandeenyaa wanta kanaa. Horii isaa hin dandeenya. Horii isaa eessaa finna? Nama beekumsa ogeeyyii gaazexeessota barbaachisu kana qabnaa kan jedhuti haasa'u dubbachuu jalqabne.
hunda caalaa kan rakkisaa ta'ee kan nutti mul'ate horiidha ture. Horii kana keessanii ta'u. Horii gaafachuu jennuun hundi keenya maal jennee Oromoon biyya alaa kana keessa akkas baay'ateera. Yoodhuma nama 100 asii yoo arganne nama 100 nama 100 kanarratti ji'aan birii 20-30 akkasumas yoo goone horii gahaadhuma argachuudhatu dandeenya kan jedhu irratti walii galle achirratti. Sana booda immoo darbinee horii gochuudhaan sirba adda addaa qopheessuudhaan karaa ittiin horii argannus kan biraas ofii keenya uummanni yoo jenne uummanni keenya nu wajjin dhaabbata hawaasni wajjin dhaabbata karaa horiitii irratti ni jiraatu nu irratti hojjennee nu danda'ama jenneeti itti fufne. Itti fufuudhaan egaa wanta lamatu barbaachisa tokkoffaa. Maal hojjenna kan jedhu reediyoodha goona moo tiiviidhatu goona kan jedhuti yaadi ka'e. Lakki kan hojjechuudhaaf kan nuti yaallu tiivii ta'uudhatu qaba. Tiivii ta'e immoo reediyoos akka itti daballee wajjiniin goona. Karaa kan biraadhaanis immoo karaa gaazexaa yoo danda'anis immoo haalli immoo yoo inni jira yoo ta'e gaazexeessitoota biyya keessa jiranis deeggaruudhaan bira dhaabbachuudhaani isaan immoo biyyuma keessatti afaan Oromootiin gaazexaa fa'aa akka isaan baasan goona. Kanaaf tokko duwwaa osoo hin ta'in tiiviis kan qabaate reediyoos kan qabu karaa piriintiitiin karaa gaazexaatiin kan ta'u kana hojjenna suuta jennee kana hunduma isaa hojjenna kan jedhuuniti walii galle. Kun jechuun egaa maalni dhaaba guddaa tokko miidiyaa guddaa tokko kan ta'e haadhaan irratti walii gallee jechuudha. Kun akka inni ittiin hojjetu seera adda addaatu qaba. Dookumentii adda addaa fakkeenyaa fi akkamittiin oduu darbu akkamittiin filanna. Karaa kan biraadhaan immoo maal fa'a irratti xiyyeeffannee hojjenna. Oduudha alammoo wanta kan biraa maal hojjenna kan jedhu deddeebinee wal gaafannee kan irratti murteessuutu nurra ture. Kun jechuun dookumentii ittiin bulmaata dhaaba kanaa qopheessuutu nurra ture jalqaba. Kanarratti waan gaariin Maamad Adeemuu nu wajjiniinis ture. Inni dookumentii barbaachisu yerootti fudhatee qopheessee nuti torbaniin wal geenyee kan biraan immoo torbaniin wal geenyeeti yeroo torbanitti lama kan wal ga'u gaafa jennu gaati silkii isaaniitis Skype'idhaanitu wal argina. Google Plus wajjiniin darbinee torbanitti tokko kanatu hojjetaatu ture. Karaa kan biraadhaan immoo ani gara biyyaa sandee maalni wanti barbaachisu miidiyaa akkasii kana gaafa hojjennu tokkoffaa oduun kan inni dhufu biyya keessaadha. Kanaaf biyya keessaati namoota dhaaba kanaa wajjin hojjetan qopheessuutu barbaachisa. Ogummaa gaazexeessaa kan qaban barbaaduutu barbaachisa kan jedhamutu irratti walii galle. Kanaaf ani biyya keessaati gaazexeessitoota qoradhee bakka isaan jiranii barbaadee kan wajjin hojjechuu danda'an muuxannoo isaan qaban barnoota isaan qaban ofii kootii eegan haasofsiisee booddee isaan immoo barreessanii reezumee isaanii waa'ee muuxannoo isaanii barnoota isaanii kan ibsu barreessanii natti kennu. Ani achi Maamad Adeemutti achi dabarsee walii wajjiniin jechuudha akka interviyu gochuudha akka jawaabbiidhaan interviyu ta'uu kan ta'e kana gooneeti namoota fa'aa gaazexeessitoota qopheesse. Gaazexeessitoota kan ta'e kan biraan kan hojjetee jechuudha. Gaazexeessitoota nama lama akka guutummaadhumatti nu wajjiniin kan hojjetanii gara nama 5 kan ta'an immoo freelance jedhan jiraniti yerootti nu hojjetu gatii humna isaanii yeroo isaanii mindaa hin kenninaa fi akka freelanceetti nu wajjin hojjetu warra akkasiin qopheesse. Darbee immoo wanti kan biraan immoo kan jiru egaati TV gaafa ta'u yeroo hundumaa oduu duwwaa miti kan darbu.
waa'ee sagantaa adda addaa barbaachisa. Sagantaa adda addaa uumuudhatu barbaachisa. Karaa aadaatiin, karaa seenaatiin gaaffii nama gaafachuun jira. Kana keessas humni Oromoo kan inni jiru biyya keessa akka caalaan gara sana waan ta'eef biyya keessaatii kan hojjechuu akka danda'amutti ati kanarratti hojjedhu kan jedhu dirqama kan biraa kanan dabalatee fudhate. Karaa kanaatiin wanta godhee maali namoota biyya keessatti fakkeenyaaf diraamaa adda addaa warri hojjetan jiru. Namoonni keenya jajjaboo garuu dandeettii waan hin qaban karaa horiitiin humna hin qabani malee inni yaalu wanta baay'ee warra namoota akkas akkasii kana barbaadee haasofsiisee heddummaa isaanii kan diraamaa hojjechuu danda'an barreessanii akka diraamaa isaanii nutti kennanii ilaallee kun nama akkasii kun dandeettii qaba fudhachuu dandeenya kan jedhu kanaanii ilkaa fuudhee Muhammad Adeemuu Tachees dabarsee abdii teessee dabarsee si'a tokko ilaallee kanaanis karaa diraamaa hojjetuutis nama qopheessite. Karaa kan biraa immoo karaa aadaatiin nama TV Oromiyaatiif waa'ee aadaa irratti kan hojjetu qopheessee TV series jechuun torbanii kan darbu yeroo dheeraadhaan qopheessee kan jiru isa argeetanii Interne gruutii Itoophiyaa TV wajjin jechuun jedhamne kan inni itti gashuuf jedhe jennaan lakkiin gachiniiti kan nutti dabarsiiti waliin hojjennaati jedheetanii sachiis fuudhee Muhammad Adeemuu Tachees dabarsee inni sachi ilaalee namni kun gaariidha wajjin hojjenne jedhee kun maal ta'e jechuudha gaati karaa aadaatiinis torbanii wanta darbu qopheeffanneerraa jechuudha. Karaa diraamaatiin namoota hojjetan lafa keewwanneerraa jechuudha. Kanarratti darbee wanta sadaffaan kan kaasuun kan irra jiru Oromiyaa biyya koo kan jedhu sagantaadhatu qabaannaa kan jedhu irratti yaadi dhufe. Kana yaada kana namni kaase maalni warra biyya keessaa hojjetan jiru miti karaa dookumentarii kan warra jaallatan haasofsiisuma keessatti tokko ani pirogiraamii akkasii kan hojjechuu sagantaa akkasii hojjechuu barbaadan ani Oromiyaa biyya koo naan jedhe na gargaartu ololee gadi deemee gaarasaa bishaansaa bineensasaa kaasee namoota haasofsiisee kana wanta darbuun isinii qopheessaa akka jecha waan fakkaata jechuudha akkas jecha naashinaal jiyoogiraafii kan jedhu sun jira miti wanta akkasii kanan qopheessaa nuun jedhe isa sachii fudhanneetu horii goone. Kanatti hojjetaa ture karaa biyya isaatiin kan hojjetaa ture karaa biyya keessaatiin immoo daakumentii adda addaa Muhammad Adeemuu qopheessaa ture isin qopheesse sana irratti mari'anneeti dabarsine ture. Kanaan utuu jiru taa'een isaa xinnoo wal darbuudhatu danda'a. Maaltu ta'e gara Juun 2013 keessatti Muhammad Adeemuu oduu tokko nuuf fidi. Maal jedhee Aljaziiraa irratti dhimma Oromoo bal'inaan dubbachuudhaaf carraan akka inni jiru nutti achuma irratti maarree kunoo baay'ee gaariidha. Jawaarii fi Muhammad Adeemuu deema jedhamee achirratti walii gallee dhaqanii TV irratti qophaa'anii dubbatanii Muhammad isheen gaazexeessituun sun maqaa isheen hin yaadadhu ati dursitee Oromoo jalqaba Oromoodha moo Itoophiyaadha jedhee gaafannaan ani hunda caalaa Oromoodha Oromoo farsiidhaan dursee Oromoodha Itoophiyaan kan irra kaa'amedha jedhee borumtaasaa warri diinota keenyaa itti ka'anii waan guddaa godhanii balaaleffachuu jalqabanii Aljaziiraa irratti barreessanii petiishinii fa'aa barreessanii arrabsuudhaaf jalqabanii Oromoon bukkeedhatu dhaabbatee kanaan Oromoo farsiin jalqabee jechuudha. Oromoo farsiin sun kan inni dhufee OMN fide jechuudha danda'ama. Maaliif sadan keenya hundi keenya guruppiidhaan waliin kan hojjechuu dandeenye OMN walitti fide. Muhammad Adeemuu wanta sana fidee kan irratti meeqis OMN keenya wanta jiruudhaafi. So OMN maal uumee utuu yaadee utuu ta'e Oromoo farsii uume jechuudha. Ittaanee amma maal ta'a Jawaar yaada gaarii tokko dhiyeesse.
Yaadni dhiyeessin waan inni kantini duula hajal qabnu jechuudha Oromoo First kan jedhu kana walii gadi deemnee hawaasa keenyatti dubbachuu achiinis immoo maallaqa horii isa OMN kanaa fi walitti qabuu hajal qabu jedhee yaada dhiyeesse. Yaada sigaa dhiyeessuu bal'inaa irratti mari'an. Kuni wanta nu gaaga'u qaba kana gochuun moo hin qabu kan jiru karaa addaatiin ilaallee fi rakkina tokko hin qabu hojii sakaanirraa boodatti nu hambisaa kan jedhu fa'itu raattiin ture lakkii dandeessu dhaabnaa isa September 2013 itti Oromoo First jedhu sana dhaabneeti hojii gara OMN sanatti itti humna kanaaf namoonni OMN keessa jiran hundi isaanii walii galanii Jawaarii wajjiniin walii gadi deemanii akka hojjetan ta'ee akkuma beektan yeroo sana gaatee Muhammad Adeemoo, Maasaa Addasa, Arfaashee, Teges Gammee, Abdii Fiixee, iddoo warri Aayishaa faan, Tishoon, Mul'atan Biraan walii gadi deemanii qooddattoota Oromoo First sanaanii horiin walitti qabamee hawaasa baatii OMN walitti qabamee jechuudha. Amma kanaan osoo jiruuti egaati kun Septemberiin dhumee horiin gara waan itti akka galu horiin inni walitti qabame kun manni baankii kan maqaa OMN dhaabbatee gara baankii OMN'tti akka darbu murtaa'e jechuun iddoo adda addaa walitti qabamee inni jiru. Hawaasa fa'aa bira jira gaanta akkasii kun. Karaa kan biraadhaan immoo dookumentiin inni adeemuun qopheessa isiniin jedhe sunis immoo qophaa'ee dhumee hundumasaa ilaallee hin ta'a yoo fooyyessinee yoo hin ta'a illee ta'u jennee gara fuulduraatti harkaanfannee akkaataa ittiin dhaabni kun ittiin bulu yerootu bulcha kanarratti mari'annee board of trustees akka ni qabaatu. Karaa tiriit immoo sagalitti immoo executive committee warra jedhan akka ni qabaatu. Karaa gaazexeessootaan immoo editorial board akka ni qabaatu. Karaa akkamittiin dhaabna kan jedhu irratti mareedhaaf jalqabnee rakkinni inni jalqabaa tokko kan nu mudate kan wanti tokko nu dhaabe dhibeen tokko kan nu dhaabe isa Muhammad Adeemoo qopheesse sana keessaati akka paaragraafii tokko akka boqonnaa tokko kan ta'u Jawaaritti waliin gataa. Maali Dr. Salamoon amma ammaatti akka gaarii waliin hojjechaa jirtanii Oromoo First jalqabdanii jirtanii horiillee argatu jalqabdanii amma akka galmee guddaa kan seera itti bultanis qopheeffattanii jirtanii yeroo duraatiif amma waldhabiinsi kan dhufe seera ittiin bultan kanarratti boqonnaan tokko naan ta'u Jawaar jechuudha wal jalqabdan jechuudha. Isaatu jalqabe inni jalqabaa kan ture isatu ta'e isarratti namoonni kan biraan hundumtuu irratti walii galaniiru. Jawaar isarratti ani itti waliin galuu jedhee dhugaatii fooyyessii akka barbaadutti dhiyeessii wal bira qabnee ilaallaa. Muhammad Adeemootu beeka yaadatan egaa dullumni dhuftee jibbaa isaatti yaadatu garuu waa'ee fudhatiidhaan akkamitti waa'ee editorial policy ilaallata. Editorial policy wanta ilaallatudha wantichi. Muhammad Adeemoo tu yaadata wanta kan hojjetes. Garuu kan ta'e maa'inni torban tokko torban lama torban sadii Jawaarii hudhee qaabee nutti hin deesnee inni gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu nu dhowwe. Gara torban ja'a gararraadhaati eegne wanta akkasii kan har'a boor kan jedhamu. Rakkinni keenya tokkoffaan jalqabaan kana ta'e. Kanatti aanee akkuma isinitti megaati Oromoo Firstiin horii walitti qabeera bakka adda addaatti horiin manni baankii kan OMN dhaabbatee horiin mana baankiitti akka galu ta'eera haa ta'u jedhameera. Isaa fi eeguutu akka kun ta'uusaa eeguutu faana bu'u jedhanii anaa fi Arfaasee akka faana bu'uu jedhan nama lama. Arfaaseenee biyya keessa jirti olii gadi bilbilti wanta argite natti himti amma ni galeera jetti walgahii keenyas kan mootummaatti gaa walitti dhufnu
kunoo horiin amma kana jenneeti dabarsinee beeksifnaa jechuudha. Maaltu mudate? Innaa jechuun walgahii lama qabnadha. Amma ani arfaasaa hojii dirqama kun bituu kenname jira miti. Ani bisheen kere kaanfaransii kophaatti godhan. Walii bilbileeti mi'eessa akka gahe maal xiqqoo hojjetan horii walitti qabuu kana irratti kan jedhu walii wajjin hojjennaa jechuudha. Egaa gaafa walgahii mootummaa sana irratti immoo lamaan keenya tokkotu ilaa kun horii nama kanaa baankiitti darbeera jennee dabarsinee warra kaan beeksifnaa jechuudha. Karaa keenyaan garuu wanti ta'e maali wanti tokko kan nuti barre yeroo horiin dhufu kana gaafa jedhamu komiitiin kan biraan jiraachuudhatu bara. Komiitii kana eenyutu dhaadaa jawaabsuudhaan. Maqaasaa maal jedhaa Principal Coordinating Committee kan jedhu afaan Ingiliziitiin PCC jedhamee kan waamamu horii kana irratti kan ajaju bakka adda addaatti jara kanaadhaa jedha isaan kan dabarsuu kan danda'ani bakka jiru fuudhuu kan danda'an jara kanaadhaa nuun jedhan. Tole eenyutu jira isa keessa immoo komiitee kana keessa Jawaar keessa jira Arfaaseenis keessa jirti. Of keessaatii nama 11 qabaa nuun jedhameera. Amma horii dabarsuu irratti gaati Arfaaseenii PCCdhaan gaafadhaa jirti horii dabarsuudhaan. Ani nan eega. Horiin sunis dabarsuun hin dadhabame. Torban tokko jennaa, torban lama jennaa, torban sadii jedhaa. Dhumarratti $1 kuma 20 duwwaan dabarte. Yeroo sana keessatti kan harka galee fi kan nan kenne jedhamee kan walii galame wajjiniin Jawaar akka nutti miti birriin jedhaa $350 ta'a jedhee nutti himeera. Kana keessaatii baankii OMN keessa kan galte gaati kuma 20 duwwaa taate isa kan dabarsuudhaafi har'a bor uma tokko hin dadhabne. Amma gara maal jennee hojii jenneerra gara January February kana keessatti jalqabna hojii jennee saatalaayitii kireeffachuu irratti dubbiin jalqabameera. Waa'ee oofisii bakka hojii istuudiyoo dhaabbachuun eessatti ta'u mana kiraayidhaa fi gaggaafachuu jalqabneerraa garuu horiin mana baankii keessa hin jiru. Baay'ee kun nu yaaddessidha keessumaati. Akka baasee walgahii irratti hin dubbanne malee baay'ee yaadda'eeraan. Mahammad Adeemoo garuu caalaa baay'ee faasilitii ta'eera. Inni baay'ee caalaadhatu baay'isee itti yaachisee waa'ee kana. Amma kanaan egaa kana hin dhaabne hojii hin dhaabne wanti lama nu hidhe jechuudha. Tokkoffaa horii mana baankiitti darbu. Lammaffaan immoo isa waa'ee ittiin bulmaataa sanarrattis wanti lama nu hin keettii jechuudha. Kanaanutu jiru maaltu dhufaa egaatii dhaabni kun boordiidhaanitu bulaa jennee walii galleera. Boordii eewwa filuu kan jedhu gaaffii ta'e. Boordii eewwa filuu gaafa jedhamu nama 8 kan jirru Arfaasee tuqaa keessatti fakkaata. Arfaasee warri PCC horii walitti qabuutti nu gargaaru safara ta'ee fi isaanis nu gargaaranii nomineetii gochuu kana keessaa galanii. Asirratti akka nama nu dhageeffatuuf ifa ta'uuf Dr. Solomon warra amma gartee Principal Coordinating Committee yookaan ammoo PCC warra jedhamu kana isin warri saglan wajjin jalqabdan keessaa Jawaarii fi Arfaasee yookaan nama biraa yoo taate malee atii fi namoonni hedduun beektan jechuudha. Nama tokkoon isaanii hin beeku. Hamma walgahii keenya jalqabaatti iyyuu nama meeqamni akka isaan ta'anii jiraachuu. Koree Haafilluu jaarmaya waan itti bulu warra boordii OMN hoogganu filla jechuudhaan yeroo walitti dhuftan amma isin warri bursitoonni kun filtanii warri PCC kan jedhamu san kan isin beekne kun filuu qabaa kan jedhu yaadni dhiyaate achirratti deemte jechuudha. Kan jedhame maanyi namni 8 duwwaa jira miti nama 8 deema kan jiru. Namni kan biraan iddootti dabalame yaadni adda addaatu dhufaa namni nuyi beekne fa'aa dhufuudhatu danda'a. Kanaaf namni baay'een yoo abaluu jedhee keessaa filachuudhaaf namaaf tola kan jiru akka kanatti ilaalle nuti. Gaafa dhufanii isaan isa filatan gaafa jedhanii tolee kennan namni tokko anis
warri nama saddeetii sun namni dhaabbate tokkollee hin jiru. Amma gaafi walgahii jarka lamaaniitu kan PC sanaa fi kan core OMN jedhama. Core OMN kan nuti jennu walgahii godhan. Walgahii kanarratti gaafa godhan jarri warri TCC sun nama 11 ta'uu isaanii dhageenya. Sana keessaa tokko Jawaarii, tokko Arfaaseedha. Namni kan biraan nama 9 tokko ta'uu karaa warra core committee warra jalqabaa kan walitti hojjetaa turre kana keessaati kan core keessa kan TCC sana keessa hin jirre dhuma ja'aan keenya ta'ee jechuudha. Amma dubbiin jalqabamte. Dubbiin achi gaafa jalqabamtu waa'ee maal fa'aadha akkamittiinitu boordii keessatti namni filatamu nama akkasii ka godhatu qaba kan jedhu faanatu gaaffii jalqabaatu ture. Kanarratti ani yaada tokkoon kaase. Namoonni polotikaa gaggeessapaanii miidiyaa walaba ta'e keessa galanii gaggeessus yoo ta'e inni wanta fakkaatu miti. Wanta ta'eef namoonni polotikaa keessa gulantaa olaanaatti warri hojjetanii yeroo boordiitti filatamanii hojjetanii isa hojii isaanii sicha polotikaa sana dhaabuu qabu kan jedhu yaada kaase. Maaliif afaan conflict of interest jedhama akkuma wanta danda'u jedheetani kana kaase. Wanta tokko nu hubachiise inni warri sadduun kan nuti beennu saddeettan keenya yeroo waliin hojjennu sa'aatii tokko sa'aatii lamatu fudhatti malee waliigallee mareedhaan waliigaltee irra keenya malee sagalee caalmaadhumaan bira hin darbe. Hundi keenya akkatti waliigalu gochuudhaaf isu deemnu yeroo baay'ee kanatti darbu. Kana yaada kana gaafa dhiyeessinu jarri kun mareedhumaan wajjiniin mari'achuu hin barbaadu. Mareedhaaf haadhumaan hin dhumne. Hin ta'u akkuma kana duwwaadhas ta'e. Kan biraa kanaa wajjin wal qabatee maaltu ture egaa amma gara Kiristiyaanii gara 2013 dhumuudhaaf ka'eera. Hin banne yeroo jenne sanatti dhiyaanneetu jirra. Kanaaf yaadi tokko kan ture yeroo istuudiyoonni Minneapolisitti dhaabbatu eenyutu dhaqee mana kaayee kan fuudhu eenyu nama qaxaru kan barbaachisu eenyu waan barbaachisu kana kan hojjetu eenyu ta'aa kan jedhu kanarratti yaadi adda addaa ka'eetu ture. Yaada adda addaa sana keessaatii kan walgeenye irratti hin mari'anne garuu kan kophaatti dubbanne fakkeenyaaf yaada kaasuu kan kaasee kan ture yaadi tokko kan ture Oromoodhuma kan hin taane iyyuu faranjii fa'a ta'uu danda'a nama miidiyaa keessa hojjetee beeku. Muuxannoo yeroo dheeraa kan qabu keessumaa nama akkasii kana nama xurataa bahee barbaanne waggaa tokkoof ji'a ja'a akkanuuf jalqabu goona kan jedhu yaada tokkotu ture. Garuu gaaffiin keera dheeruu dhaqa kan jedhu itti yaannu jennee walitti dubbanneera. Amma maal ta'a kanaafuu jirru Jawaarii namoota waamee warra PCCtiin maal jedhaanii ani mana barumsaa dhaabeetanii achi deemee ana tulatee wanta kana akka inni jalqabamu godhe jedhee warra PCCtiin mari'ateettinee tole jedhanii waliin galaniiru. Kana dhageenye. Karaa keenyaatiin immoo karaa keenyaatiin warra kaanitti hime anaaf abdii anaaf Mahammad Adeemoo nu dhokse. Abdii fi Tefe itti meeraa, Girmaa Taaddasaa itti meeraa, Meeshaa warra isa jedhamutti meeraa. Garuu anaa fi Abdii, anaa fi Mahammad Adeemoo haarumaan nu dhoksee walga'iin TCCtii fi walga'iin kan core committee sun inni lammataa gaafachi waamamu achirratti an deemu kooti jedhee akka beeksisaatti nutti. Bakka beeksisaatti achi gaafa nutti immoo maal akkamittiin ta'a innitu gaaffii gaafachuu jalqabnee Mahammad Adeemoo kan dhaga'aniiru gaa. Kun xanuunii duwwaa kan hin dhageenye. Maal akkamittiinitu ta'a? Tokkoffaa mari'annee akka kanaan godhaa turree murteessina malee akkamittiin ati
kana goota. Maal dabalta muuxannoo isaan hin qabdu barataan. Lammaffaa immoo wanti kan biraanuu kan jiru ati siyaasa keessatti baay'isee gulantaa olaanaa nama qabdudha. Kan dhaamuudhaaf deemu immoo independent media yookiin miidiyaa walaba ta'e kan jedhu dhaabna kan jedhutu jira. Kanaaf karaa lamaanii nama baay'ee akka hankee poolitiikaadhaan iddoo olaanaa keessatti nama ilaalamutu dhaabe yoo jedhame akkuma kan dhaaba poolitiikaa fa'aa akkuma kan isaatti salphaa fakkaataa dhukkatti immoo isanitti yaaduudhaaf kan jirru. Lammaffaa muuxannoo isaa hin qabdu. Kanaaf nama muuxannoo qabu waa barbaadna walitti qophaa'aa jenneetii gaafan. Maal gochuu dandeenya? Maa tokko gochuu hin dandeenyu. Warri PCC namni tokko jarri teessaniiru. Ana kan dubbiin kan haaraa kan taate ana Muhammad Adeemooti malee warri kaan geedhaan godhan ittiisan jechuudha. So kan dhumarratti kana faddaa baase. Kana tajaajilu baasee ani Muhammad Adeemoo walii wajjin haasofnee maal gochuu dandeenya? Maal gochuu dandeenya? Ilaalu deemnee ilaalu. Karaa ittiin bulmaata kanarratti Jawaar nu hidhee lafa nu kaaya. Tarkaanfachuu dadhabnee inni gara tokkotti tarkaanfachuu dadhabneera. Karaa horiitiin warri PCC kunni baankii OMN ittiin dabaluudhanii ukkaamsanii kaa'aniiru. Dhumarra darbee immoo kunoo anatu kana godhee maree tokko malee akka murtiitti nurratti kennameera. Achi jalqabe kun nama kana hojjetaa turre malee yaadnu jedhamu kuni hin hafe jechuudha. PCC'n gaafa dhufanii filan isaan kan filamaa dhaabatoo hin ta'in isuma waggaa lamaatii waggaa tokko walakkaadhaa biratti hojjetaa turre kana fudhachuun waa dhuunfachuun waa dhufan malee nu hojii ilaaluun jennee mari'annee waa tokko gochuu hin dandeenye kan jijjiirsisu akka hin dandeenye barre anii fi Muhammad Adeemoo. Kanaaf waliigallee innis kophaasaa waraqata barreesseetu gashee innis akkuma kana rizaanii godhee dheedanii jechuun dhumee taanee gaanti ijaarsaa nutti ergan ijaarseedhanii kan nutti erganii nama lamaa nutti erganii sadii taanee dhigaa kan dhufanii tokko Girmaa Taaddasee ka ijaarsaanii dhimma nutti nu agarsiisuudhaafi lammaffaan Dr. Sintaayyoodha sadaffaan Eeliyaas Ibsaati. Kuma kophaatti nu haasofsiisan anaanis kophaatti adeemanii Muhammad Adeemus kophaatti haasofsiisan. Ana gaafachi na haasofsiisanii maalan lakkii deemuu hin qabdu. Qooda guddaadhatu fudhattee wanta kana keessaa jalqaba kaateessitu wajjin ture wanta kana wajjin deebii malee haadhumaan kana tatuma ba'uu hin qabdu. Ani ba'uu hin barbaanne dirqama natti ta'eeti. Amma saanaan deebi'uudhaaf gammachuu koo guddaadha. Garuu wanti tokko jijjiiramuudhatu qaba. Innis maalni isa kunoo kun murtii kaatii fudhadhaa jedhamu sun hafee akkuma kanaan dura godhaa turre sana mareedhaan goone Jawaartuu hunda caalaa wanta kana hojjechuu danda'a yoo ta'e Jawaarii fi Tuffilleetii inni adeemu goona. Yoomuu lakki nama caalu dhaaba kanaaf oolman kanaaf nama fayyadutu argannu yoo ta'e abbaa sanatu erge. Kanaafi gara mareetti adeeminu. Mareetti hin deemu saanaani deebiidhaaf waa'ee itti tokkollee qabu hin jedheen. Kophaa kooti kanan jedheeni booda kan dhaga'u Muhammad Adeemoos kanuma kophaatti kan inni itti deebisee kan inni fudhataman argamne warra jaarsolii kanarratti. Karaa kanarratti addaan baatan. Egaa kan asirratti Dr. Solomoon maaliif kana hunda kaafne si fakkaata? Namoonni keessan beeyne kan akka kiyyaa fiif namoonni nu daawwatuuf jiraatanis wanni kun eessarraa jalqabe? Rakkinni kun hundeen isaa eessaa? Dhalata irratti jalqabe jechuudha moo har'uma kunoo Dr. Hamzaan baanaan dhufe yookaan ammoo Kadiiroo Elemoo baanaan yookaan Ahmad Yaasiin baanaan dhufe moo akkamitti dhufe ka jedhu irraa deemaa jirra. Kanaaf kana goona jechuudha. Amma asirratti waan tokko akka namni nu hubatuuf maaliif rakkinni kun akka furmaata argatu barbaanna? Keessanis kan isaaniitis Oromoon kana barbaada malee wanni kun akka diigamu akka hin barbaanne ifa galaadha. Kana hunda wanni kaafneef maal namni nu hubatee rakkinni kun hundirraa jira. Hundirraa akka ka'e kun jalarraa buqqifamuu qaba. Gubbamaa yoo tottolchitee dibdee dhiifte faayidaan tokko hin qabu ammas. Atis namni kunis ka jalqabdan. Bu'uursitoota warri jedhamtan kana maqaa kaasuudhaaf ammaan tana mee achi boorditti deemuuti filamaata boordii duratti amma
namoota dura jalqabdan keessaa Jawariif Arfaasee fi Girmaa Taaddasaa kan booda dhufee fi Abdii Fiixee malee namni biraa jira amma OMN keessa jira? Namni kan biraan hin jiru. Namni amma hafee kan jiru Girmaa Taaddasaa fi Abdii Fiixeetiif Arfaaseedhaa fi Jawaar Duwwaadha kana. Jarri Wanta nama 8 waliin hojjaa turre namni 4 keessaa dhiisanii ba'eeraa jechuudha. Ayyaantu itti dabalee nama 5 jechuudha. Hello. Ayyaantu yoo itti jalqabne itti dabalee nama 5tu kan dura waliin mari'achaa turtan keessaa duubatti ala jira jechuudha quadraafe. Gara san okay. Nama 5 miti nama 4 malee nama 8 taanee hojjetaa turre ayyaantuun ittiin galle jalqabumayyuu. Oh booda maali? Ani kan isheen jettee mana barumsaatii reefuu giraajuweetii gootii hojii barbaadaa turte kanaaf hojiin waan itti baay'ee baratu wajjin hin galle isheen bakka ishees nama hin buufne nama 8 taanee hojjetaa turre egaa sana keessaati 4 dhiisanii ba'aniiru 4tu hafee jira jechuudha. 4tu hafee jira jechuudha. Akkaataan ittiin hundumtuu dhiisee ba'e garuu waan wal fakkaatudha. Manni jawaattu murtii murteessa. Samareedhaan ilaabilaaniidhaan ta'u hafeeti murtii sanni murteessu dhiiseetu ba'aa jechuudha. Ani jalqaba kana keessaa kan ba'e anaa fi Mahamad Adeemooti. Darbee kan sidhibu immoo kan tigistillee haftees ture. Nu wajjin hin baane jalqaba. Tigistiin immoo maal godhanii walga'iittis waamuu dhiisan. Sideline jedhamu goone jiranii afaan Ingiliziiti. Dhuma darban. Moggatti dhiisuudha. Moggatti dhiisan. Sana booddee namni Arfaffaan meeshaa cirrii kan jedhamu inni dhiyoodha kan inni dhiisee kan inni ba'ee Dr. Hamdaan kan rooba wajjin dura kan inni dhiisee ba'e. Wattigaa warra jalqaban keessaati namni 4 ba'an dhiisanii ba'aniiru nama 4tu hafee jira jechuudha. Gaarii. Asirratti wanta kun kaasuu barbaada. Sila karaa biyya keessaa. Karaa biyya keessaa wanta hojjetame keessaati wanta hin kaafne tokkotu ture. Dirqamni kan biraan kan natti kenname tokko karaa teeknikaatiin saatelaayitii TV jalqabuudhaa fi maal akka wayyuu namoota keenya beekan Oromiyaa keenya hin jira namoota teknookiraat warra jedhamu injiinaroota waan akkasii kana haasofsiitii barbaadeeti wanta achi barbaachisu nu gaafatu kan jedhamu dirqamii kan biraan natti kennamee ture. Ba'uu kee duratti. Karaa isaatiin achi namoota adda addaa haasofsiisee natti himanii isa wanta natti himan keessaa jalqabaan tokkoffaa isa mootummaan Itoophiyaa irratti dabarsu saatalaayitiin jira miti. Inni kireeffatee dabarsu. Inni irratti kireeffatee. Irratti godhaayi. Yoo isa dhiiftanii kan biraa irratti gootanii isin biraa rukutuu jedhanii natti himan. Akka namaa galuuf asirratti Dr. Salamoon akka namaa galuuf maaliif namni gariin kana hubatu kan mootummaa yoo jettu mootummaa irratti haa dabru waan jettu fakkaata. Mootummaan Itoophiyaa mataa isaatu iyyuu Naayil kan jedhamu televezyiinii kireeffatee alarraa kireeffatee dabarsa. Yoo Naayil irratti dabarsitan namarraa muruun hin danda'amu akka jechuu keetii miti kanaa miti? Akka kana gara biyya sanaatti kan darbaa kan jiru waan lama kan beekaman tokkoffaan Aarsaat jedhamtu jira lammaffaan Naayil Saat jedhamtu jira. Yoo fakkeenyaaf kan reediyoon Itoophiyaa TV Oromiyaa TV yeroo halluu tokkuma irratti kan isaan godhatanii yeroo biyya turettame keessatti Naayil Saat jedhamu saatalaayitii Naayil jedhamu kanarratti ture. Kanaaf kan jedhame gaatiimaa nutti kan himame Naayil Saat irratti godhaa isinis yoo kan keessanii ugguruu barbaadan yoo cufuu barbaadan kan isaanii wajji cufama. Wajji cufama kan isaanii. Kanaaf kan biraan dhaqinaa jedhamee natti himan. Tole jedhee tan achi as dabarse kana. Maaltu taagaadhu dhiibnee baaneerraa kunooti banuu keenya jedhanii nafsii baasa ibsa kennan. Kunoo maal jedhanii Arabsaat irratti baafnaa jedhanii intarneetii irra kaa'an. Baay'eedhatu na aarse kunana. Maaliif na aarsaa wajjiniin turre akka
akka jarri rukutanii du'aa dhaamsaniitu natti mul'ate. Kun horiin Oromoon halkanii guyyaa hojjeteeti walitti qabee kanaaf oolu jedhee horiitti walitti qabeetu jira. Isaan wanti guddaa xalaadiin sun kan bitamu. Boori mootummaan Itoophiyaa yoo rukutee achii cufe horiin sun hin badde jechuudha. Maaliifitu ani dhiisee gambeellee kan mari'attee walii gadii deemee loonee kaasoo yeroo kootti dabalee sanachii adda barse maaliif dhiisu kan jedhutti na aarsa. Kanaaf maalan godhee ta'ee kana gochuun baddeessaadha jedheetanii biyyuma keessa taa'ee Facebook irra taa'e. Amma isa gaafa jedhamu namoonni maal jedhan kanani calluma jedhee OMN jibbeetti fakkaata. Warri kaanis Solomoon OMN jaallatu jedhanii akkuma ka'eetti badii hojjete jedhanii irratti odeessu jalqabanii ammallee kanuma irratti hojjetu. Ani garuu kanan jaalladhaa ture maali nu duraa rukutamaa horiin safaatu badaa. Kan biraa bitachuu barbaachisaa amma horiin dabalamee bahee jechuudha. Kan jedhu ture kanan fardeessee oola. Akkuma ati sodaatte cufame booda dafee cufame. Ni cufa. Booda hin cufa. Cufamee immoo maal ta'a? Cufamee yommuu gaafa jedhu amma saata sana jedhu sanatti darbuudhatu danda'u ture miti. Isa dhiisanii kan biraa tokko godhan ammas. Isa kan biraa tokko godhanii ammas mootummaan deebisee cufe. Sana booddee egaa kan biraatti barbaadan akkuma irratti isaan jedhan amma hin beeku. So yeroo sana kan kaasuu barbaade ani Onatiin banamuusaa jibbuurraatu hin ta'in wanta qoratamee irra fudhatame kana beekanii maaliif dhiisu kan jedhu inni feesbuukii barreesse. Amma Dr. Solomoon amma sun amma waan kana yaada kan kee dhiyeessite yaadni kee kufee jira atis keessaa baatee jirta garuu boodatti si deebisaa. Amma atis ba'uu kee duratti boordiin kun filamee jira. Boordii jechuun kan qaamni ol aanaan OMN bulchuu ijaarame jechuudha. Eenyutu filee executive kana eenyutu filee akkamitti filaman maali? Akkuma jenne egaa nuti jalqaba kan nuti jennee warri PCC warra OMN komitee OMN hafilatan jennee olii galleetu ture warra boordii tanaa nuti dhiibnee baanee warri PCC dhufaniitu itti dabalanii maal godhanii warra boordii sana warra PCC kanatu filatee jechuudha. Namni kan biraan PCC sana alatti yookiis munu keessa warri jaraa wajjin hafe warri Jawaarii Barbaaseenii fi Abdii fi meeshaa isaan jalqabaatti itti dabalamanii nama sagalii afurii nama 13 kana keessattuu gaadhatutu filatee jechuudha warra boordii sana. Ittaanee warri hafan sun warri PCC warri jedhan sun immoo ofii maal ol godhanii executive committee ol godhan. Kanaaf warri PCC sun jalqaba nutti bame akkuma isin jedhu dirqamni isaanii maal jennaan jalqaba horii walitti qabu hawaasa bira. Sana booddee immoo ega jedhanii booddee komiteedhuma namoota nomineetii godhanii addaan bahu kanaafitu dhufan jalqaba. Garuu dhufanii nu ari'anii jawaaruma wajjinii walii galanii ofii isaaniiti dhumarratti executive committee godhanii boordii ofii filatanii akka kanatti dhaabbata. Amma gaagama rakkinni amma jiru kanatti tarkaanfatu duratti waan tokko nama daawwatuufis atiifis ifa ta'uun akka godhamu barbaada. Maaliif dhugumatti gaa boordiin kun filamee lammiiwwan Oromooti nama dandeettii qabanii naannoo adda addaatirraas filamanii jechuun isteetirraa filamanii hojjechaa jiru. Kanarratti homaa gama kiyyaanis rakkinni dhageenye uummatas kan rakkinni mataa jiruun argine waan akka gaariitti deemaa jiru sana achumatti dhaabneet gara biraatti tarkaanfanna ammaan kana. Maali amma rakkinni kun dhufee addaan hiramtanii jettan qoqqoodamtanii jirtan. Yeroo qoodamiinsi kun uumamee diigaan kun uumamee wanni kun ammoo jalqabee jira hojiin isaa jalqabamee jira gara horii kanaan ammootu yeroo ati deemtu sanitti
wanni furmaanni argameetiin akeekame jiramoo akkasumatti dhiistanii deemtan siifi Muhammad Adamoo maal jedha Muhammad Adamoo yeroo deemu ibsa baase keessatti maal jedha transparency qulqullinni tokko mul'atu qaba integrity namni tokko kabajaa ofiitiif gatiin namummaa tokko jiraachuu qaba feasibility akkaataa itti wanni tokko itti ture jiraatee jiraachuu irra dandamu kan hojiirra oolfamuu danda'u kan jedhu ibsa tokko baasee ture. Ati gama keetiin wanni baafte jira wanni uummatatti himte jira moo akkamitti dhiiftee deemte? Ani uummatatti baasee wantani Facebook irra akka Muhammad Adeemoo kan kaa'ee hin jiru. Garuu guutummaadhumatti jaratti yeroo ni achi dhiisee bahu sanuma keessatti Muhammad Adeemoo wanta akkasii kana barreessee lafa kaa'eetu jira. Isuma Muhammad Adeemoo jedhe kadhattanii waliigala dhibbatti jedheetanii achumaan dhiiseetanii bahe. Utini xoruma lamaan tokko waan godheetanii kan Muhammad Adeemoo barreesse kana anis dhibbatti deeggara wanta ta'eef anis isaanii gochuu dhiisuu kootii jedheetanii barreesse. Deebisuudhaaf waliigaluudhaaf yaaliin godhamee jiraata jettee deebiseetan ture. Dr. Sintaayyoo nutti erganii turanii nunis tola hin deebinaa garuu maree irra haa ta'u dubbiin addaan nu baasisuni mareedhaaf dhiyaatu malee akka murtiittiin ta'u inni kan jedhu isatti dhiyeessine hin fudhataman arganne achumaan hafee jechuudha. Asirratti wanti tokko kaasuu barbaada. Maaliif amma deddeebisanii sida sinitti miira. Sida Solomoon waa'ee saatelaayitii kana maaliifitti arabsaatti godhaniisa jedhu sanarratti isaatti Facebook irratti barreessuu kootii fi Solomoon jalqabaa ka'eetti OMN jibbe jedhanii ammallee lachuulisaa jiran wanta ta'eef sanaaf ture isa ibseera. Kan biraa wanta kan biraa kanan barreesse tokkotu ture. Gaafuma eebbifama OMN sana Jawaar gaafachi dhufee bahu asaasaa keessatti maal jedha yeroo warra waan ani Oromoo First jennaanii warri Habashaa natti ka'anii gara keessanitti dhufeetanii Oromoo natiin isinii fida maana OMN tanii isinii fida jedhee isinitti hime. Na wajjin dhaabbattanii walitti qabdanii walitti qabdanii kunoo bu'aansaa isa kana ta'ee jedheeti dubbate Jawaar. Kana gaafa jedhu irratti waa barreesseera. Wanta tokko namni kan biraan sun gaafuma naa barreessan maal jedhee barreesseera waaqa kabajaa dhugaa dubbadhaa hammeenyan hojjetinaa jedhee gorsa kenneetii ture. Jawaar kan inni kana dubbatee dubbii kana inni dubbatee sana edda dhaga'ee booddee amma jara kana lamaa walitti qabeetanii ilaa abaluu namni sirra dubbate akka kana jedheetu ture. Dhugaa dubbadhaa jedheetu ture. Waaqa sodaadhaa jedheetu ture. Ati sana hunduma isaa deebbeetii sobdee akka kana jette. Maaliif OMN tu Oromoo Firstii dhalche malee Oromoo Firstii miti kan OMN dhalche. Hin beekta galaan kan kee isaan dura waggaa tokko guutuu waliin irratti hojjetaas turre kuni badii guddaadha. Soba guddaadha jedhanii barreesse. Ammas isas maal godhanii sigaatee namoonni kun akkanii banamuu OMN akkanii dubbatanii warri Jawaariin biyyeetti warri ilaalanii faana bu'anii isa hamma har'aa himatu akkanii OMN'tti dhaabbachuu OMN akka jibbeetti. Kana haasaa kana keessaati namoonni hammoonaa hin gallee fi gaarii Dr. Solomoon amma gama furmaataatti deemuu barbaachisaa. Akkuma jenne egaa rakkina durarraa jalqaba ilaallee jirra arginee jirra. Ammaan tan ammoo yoo ilaalte amma OMN keessatti wal dhabbii tokkotu jira. Akkuma jalqaba irratti seensa irratti dubbadhe san pirezidaantiin boordiidha Dr. Hamza Abdurazaaq gadhiisee jira. Akkasuma gaazexeessotas keessas ogeessa keessaallee akka Kadiroo Ilamootii fi akka Ahmad Yaasin karaa teeknikaatiin yookaan akka isaan jedhamutti yookaan ari'amuus ta'e adabamuus ta'e fedhiin gadhiisuu ta'aniiti ugguramanii jiran.
OMN garam deemaa jira. Rakkinni kun maal akkamitti furamuu qaba? Akka nama dura beekutti, nama keessa beekutti, rakkinni amma isin keessa dabarsanis argitee jirta. Kan waan rakkinni fides quba qabda. Ammas rakkinni ammootu amma namoonni kun himatanii bayanis jiru, kan ifatti himatanis jiru. Garuu amma yoo laaltu akka nama ogummaa qabu tokkotti amma akka durarraa bu'ursaa waan kanaati irratti rakkinni amma keessa OMN jiru kan durii fi kan har'aa walitti qabdee maal fakkaata? Furmaanni hoo maali? Jettee yaadda. Baay'ee gaarii. Ani akkuma haasa'uma jedhe kanarraati hubatamuu kan qabamu wanta hubatamuu danda'u tokkotu jira. Yeroo nu maaliif dhiibne Mahammad Adeemoo dhiibne maaliif baane? Maree tokko maleedhati Jawaar ofii isaatii murteessee fudhadhaayii jedheeti nutti dhiyeesse. Kan waggaa 2 guutuu walii wajjiniin mareedhaan hojjetaa turreeti. Garuu asirra gaafa gahuu andeemu kooti murta fudhattaa dhiibtan dhiisaa jedhee duukaa. Mari'an alatti akka kana hin ta'uti mariidhaan goonu kan jennu haadhumaan kadhannee dadhabnee hin jedhu. Gaafa kadhannu maal nuun jedhaa kun piroojeektii kootii nuun jedhu kan isin jedhu. Horii anatu walitti qabee jedhe nuun maaliif nama argatanitti kana jetta. Si wajjin Oromoo Falastii sana gaafa sii dhabamu namoonni jiran Tigist Gammee, Abdii Fiixee, Mahammad Adeemoo olii wajjiniin deemneetu jiraa turre. Maqaa OMN hin taa'amneetu malee maqaa Jawaarii fi piroojeektii Jawaar hojjenne jenneeti kan kana kan tokkan gootetti kana jennee gaafannaanuma tokko nurkatti fudhataman argan. Maalni gaafa nama godhame abbaa irrummaatu achumarratti uumame jechuudha. Mareedhaan dubbii bituun hin hafe jechuudha. Nurratti jalqabame kun. Kanan beeku karaa kan biraadhaan kanan beeku kaduroo faanii Mahammad Yaasin faanii ba'uu isaaniitiin duratti Dr. Birhaanuu Dirbaabaa editor in chief inni ta'e kun innis rizaanii godheetu ture. Waa'ee Dr. Birhaanuu kana isinitti himuudhaa fi Dr. Birhaanuu kan gara OMN'tti fide ana ture. Akkamitti namni gara OMN'tti kan dhufu godhee biyya keessa yeroon ture gaazexeessatti gaafa naasa'u namni akka jedhamu kitaaba fa'aa kan barreesse waa'ee gaazexeessummaa Itoophiyaa keessatti beekumsa guddaa kan qabu biyya alaa jirra wanta ta'eef isa barbaadaati argaayi jedhamee namni baay'een natti hime jennaan tole jedheetanii lakkoofsa isaa ofuma kootii intarneetii irra barbaadee Awustiraaliyaa jiraachuu isaa argeetanii silkii isaatii iimeelii isaa argee koree keenyatti himee koree keenyaan immoo namni kun nama baay'ee gaazexeessaadhaan doktora safara ta'ee fi namni ogummaa gaazexeessaa qabu haqunnamuu jennee Mahammad Adeemoo qonna wajjin haasofsiisee akkamii dhufu mareen jalqabamee sun hin qaxarameetu nuti baanee jechuudha. Garuu edda qaxaramee booddee hojii gadhiisee rizaanii godhee dhiisee bahee ture. Maaliif dhiisee bahee kan inni dhiyeeffate maqaadhaa fi editor in chief jedhamee natti kennameeti garuu utuu ani hin argin yookiis utuu ani hin ayyamin nama kan biraadhaan jechuun Jawaarii murtii kennuudhaaniti wanta beekumsa kootii irratti hojii hojjetama. Egaa maqaa duwwaa ta'eetiif hojii akkamitti hojjettaa jedhee dhiisee bahee garuu kadhaa meeqaan itti fuudhanii deebisan. Maal agarsiisama kun? Inni kunis abbaa irrummaadha ture jechuudha. Nurratti inni jalqabee kansaarratti dabalamee jechuudha. Dr. Hamza Abdurrazak deddeebi'anii reediyoo TV Torontoo irratti sana booda immoo reediyoo 7 barbaachisu irratti bal'inaan dubbateetu jira. Innis maal kan inni agarsiisu? Innis kan inni naannoo kan inni agarsiisu murtii qofa utuu hin beekiniti wanta adda addaa hojjetama. Walgahii akkasii kana fa'aa dhaqeeti wanta kan dhaqus wanta dubbadhus dursee faayituu natti himama humna olaanaadhaan kana fa'aa humna isaatiin mormeetiin jechuun ni bahe. Kun maal beeka ta'e kun? Humna olaanaa jechuun isaa maal? Humna olaanaa kam jechuudha? Boordiitti ma jechuudha? Humna olaanaa jechuun dhatti nama olaanaa nama tokko Jawaar jechuudha.
jechuudha. Asirratti istaanaan kan dubbataa Dr. Hamzaanis kan inni dubbataa jiru Jawaaruma kan inni qubaa kan inni jiru. Kun meeqa ta'e jechuudha. Ankootii kana deemu kan Dr. Biraanuu kan jara kana kan Muhammad kan nama sadii sabuma tokko abbaa irrummaa nama tokko tu akka inni jirutu agarsiisee jechuudha. Karaa kan biraan keessa galee hin beeku jarri gaafatamuu danda'u kan dhaga'utti kan kadrootii fi kan Amadii Yaasinillee kanarraan wanta ta'e miti kan jedhuun dhagaa. Kanaaf inni kun wanta har'a uume kana hunduma isaatii eessaatu jalqabee yerootti PCC isa jedhan sana utuu nu hin beekin dhaabe. Itti nu dhonu jedhaa egaa yeroo nutti barrummoo hojiin isaanii walitti qabanii nutti kennanii achumaan achiin dhaabuu jedhee nutti. Garuu sanatu hin taane isaan dhufanii nu ari'anii Jawaarii wajjiniin jechuudha. Ofii isaaniitii executive committee godhanii kaa'anii boordii filatanii samma jiru kana uumanii jechuudha. Kummaanni jechuudha yoo ilaaltan PCC sana kan achi filatee Jawaar. Kanaaf isaanii Jawaarii dhumarratti PCC executive committee OMN taasiseera. Kanaaf bu'aa wayii buuseeraa jechuudha. Wanti inni jedhe diduu warra danda'an miti jechuudha. Jara kanatu immoo warra isaaniif ta'uu boordii jedhee filate. Amma waa'ee karaa boordiitiin yoo ilaaltanii amma boordii kana keessatti nama meeqatu waa'ee miidiyaatti cidha qabaatee faana bu'ee wanti deemu ilaala. Ani natti hin fakkaatu baay'ee keessa galee ilaalu waa'ee miidiyaa dhimma namoota hin qabne keessa horreessan. Otuu ta'eeti boordii kana keessa amma fakkeenyaaf board of directors kan kaampanii keessa gaafa godhani yookiin karaa administreeshinii yookiin karaa biizinasii wayiitii hojicha kanaa wajjin warra wal muuxannoo qaban fa'idu keessa gala. An boordii keessa utuu nan gashetu ta'eeti warra filadhu keessa maanni kan OMN ta'eeti tarii kan fakkeenyaaf TV Toronto keessa muuxannoo yeroo dheeraaf namni qabu boordiis jedhanaana keessa yoo dhufee kan Oromoo keessa kan OMN keessa yoo galee waa fideetu dhufa jechuudha. Kanaaf kan kaasummaanii namoota beekamoo guddoo achi keessa kan jiran garuu karaa miidiyaatiin fedhii isaa qabuudhamoo hin qaban. Egaa dhumarratti gaaffii kan hin kaasuun kraayiteriyaa maaliiti jechuun maal guutuu akka qaban maaliin madaalamanii akka filatamanillee beekuun nama rakkisa. Meeqa boordiidhaa dhifnee Dr. Solomoon yeroo gabaabaa qabu nutti fixuudhaaf waan tokkoon si gaafadha asirratti. Amma rakkinni uumame kana qoratuudhaaf koreen ijaaramtee jirti jedhama. Kan namni miseensi sadiis ta'e akkana qaba jedhama. Namni sun ifatti hin beekamu. Namoonni tokko maqaadhaanis jiru boordii keessaa jedhama. Ammaan tana rakkinna furmaa wal dhabbii uumame kanaa fi rakkinna dabre isinis qabdan kana furanii kaayoo jabduu OMN kan Oromoon jaalatu jaarmaya kana hojii isaa fuulduratti tarkaanfachiisuudhaaf akka gaariitti deemsisuudhaaf kaayoo uummanni Oromoodhaa har'aan tana baddaaf laga dhaabbatee isa eegaa jiru kana akka gaariitti akka fuuldura godhu akka gufuun isa mudanne gochuudhaaf koreen amma ijaaramte kun rakkinna kana hiikuudhaaf dandeettii qabdi jettee yaaddaa? Maal akkamitti yoon qabaanne immoo maali rakkinni? Asirratti edda isaanii kuloofilanne jedhanii gaafa Noovembar 22 ol ga'aniiti ibsa gaafa 23 baasanii komitee dhaabni irraa komitee kan qoratu dhaabni irraa jedhanii kaa'ani maqaa eenyummaa isaanii illee himne garuu ani karaa hankootiin deddeebi'ee eenyummaa isaanii nutti yoo informationii qabnu itti ergina gaaffii yoo qabaanne akka dandeenyuuti. Kanaaf eenyummaan isaanii dhokachuu hin qabuuti adda baasee ibsaa jennee gaafanneera.
Kana hundumasaa hin didan. Lammaffaa immoo akkuma biyya Ameerikaa kana keessatti kumbaaniyaan tokko gaafa of qoratu ofii isaatiif of qorata miti. Alaatiiti walaba kan ta'e garee walaba kan ta'e beekumsa warra qaban warra akkasiidhaa fideeti isaantu hundumatti qormaata isaanii godhanii murtii isaanii irra ga'u. Asitti duruu akka jedhamutti akka boordiin uummataa isaatu filate. Yoo nama alaatti filan ta'e bakkeedhaa fide yoo ta'e homaa tokko hin ta'u. Garuu ofuma keessaati of filanii ofii of qorachiisu taanaan inni ani turtii guddaadha hawaasa Oromootiif jedhee sanaman. Kanaaf karaa kan biraadhaan jarri hin himinillee malee karaa kan biraa akka dhageenyutti warruma boordii keessaati filatamanii warri komiteen nama sadii. Kanaaf ani amantiidhuma irratti hin qabu. Maaliif kan biraan immoo maali qormaata isaanii silaatee warra dhimma kanaa wajjin walitti hidhate warra dur ba'e warra hojjetaa jiran kana hundumasaa haasofsiisanii silaatee wanti tokko irra ga'u murtii isaanii irra ga'u sunis godhamaa hin jiru. Kanaaf ani inni isaan godhan inni komiteen jedhamu kun bu'aadhuma wayii argamsiisan ittiin fakkaatu. Egaati furmaata akkamittiin dhufasa jedhuttanii yaada kan koo kaasuu barbaada. OMN qaroo uummata Oromooti. Ija uummata Oromooti. Qabeenya uummata Oromooti. Hawaasa Oromoo biyya alaa jiru kanatu horii baasee isaa kennee akka inni dhaabbatu godhe. Kanaaf furmaata argamsiisuu irratti hawaasni kun qooda fudhatu qabaa jechuudha. OMN kun namni tokko kan namaaf argamsiisi miti. Namoonni baay'een kan qooda itti fudhatan keessatti fudhatan durraa jalqabee Muhammad Adeem akkuma isinitti himee Muhammad Adeem akkuma isinitti himee waan karaa ittiin bulmaataa waan meeqaa yeroo isaa itti gubee qopheesseetu lafa kaa'eetu jira. Dr. Hamzaan achi jiru. Dhumarratti Muhammad Qarroo Lemoo dhufee achi keessa hojjetee yeroo isaa dabarsee keessaa ba'e. Ahmadi Hasan achi keessa tureera. Warra akkasii kun warra achi amma immoo achi keessa illee jiran immoo hin jiru. Kun mana tokko olii wajjiniin ijaarra safara ta'eefi dhibeen maatii keessatti uumameera. Jarri kun warri deemanis warri jiranis tokkoffaa walitti dhufuudhaaf qaba. Furmaata argachiisuudhaaf jechuu goone. Lammaffaa immoo hawaasi Oromoo kan horii baasee kennu isa safara ta'e boris kan horiidhaaf kan gaafatu safara ta'eefi akka haqaan kun furmaata argachuun isa ilaala. Kallattiidhaan isa ilaala. Safara ta'eefi hawaasis bakka jiruutii itti dabalatee keessatti dabalamee mareedhaan hundi walii wajjiniin taa'ee furmaata argamsiisuu danda'a. Akka yaadaatti kana dhiyeessu hawaasni Minisootaa fakkeenyaaf. Hawaasni Minisootaa warra kana waamuudhaatu danda'a. Bakka bulan dhiyeessuudhaan waan nyaatan dhiyeessuudhaan kottaatee mari'adhaa wanta akkasii kan. Dur yeroo gadaa Oromoo gaafa jedhamu kan kitaaba Dr. Asmaroom irratti namni dhaga'ee dubbiftanii yaadachuudhaatu dandeessu. Diriirta tokko walgahii gadaatu ture Boorana keessatti. Guyyaa 8 wantoota dhimma tokko irratti walii galuudhaatu dadhaban. Walii galuu dadhabanii guyyaa 8 guutuu irratti mari'ataa turan. Naanni achitti dhaqeefi malee hin ba'an jedhamee achi akka kadhate. Ammas ta'uu kan qabu akkuma ilaalamee aadaa keenyaa kan ta'een warri ba'anis warri jiranis hawaasi Oromoo sitti dabalamee mareedhaan akka kana kan jedhu furmaata maayii yoo argisiisanidha kan jedhudha kananii yaada kan karaa furmaataati. Dr. Salamoon dhugumatti galatoomii wanni guddaan atis affeeramteef rakkinna dabre himtee rakkinni irra jiru kanas akeektee itti deebi'uudhaan furmaanne maal fakkaata akka jedhutu kaayoo sagantaa kanaati. Dhugumatti rakkinni ilaaltuun ni oola namni yoo hojjete balleessuunis mala namni immoo tokko addatti wanti hojjetu hin jiru. Namni hundinuu seenaanis kan hojjetamu ummata wajjin.
namni yoo waliin tarkaanfatee waliin deeme waan guddaa fiduu danda'a. Namni tokkos yoo dogoggora qabaates uummanni Oromoo gattaa'ee wal sirreessuudhaan wal mari'achuudhaan furmaata fiduu hin danda'a. Kanuma wajjin wanni xumura irratti jettu kan irraanfatte yoo jiraate hiree boodaa sii kenneet sagantaa keenya kanumaan xumuruuf deemna. Qooda keetiif hirmaannaa keetiif Dr. Salamoon ulfaadhu yaada ati dubbatte kanarratti ammoo Oromoon TV'n karaa lammataatiinis akkasumas sagaleen Oromiyaa raadiyoonis karaa kaleessa dabarse namoota karaa OMN jiraniif hiree kennee wal dubbisiisee yaada jiru ummata dhageessisee malee dhageessisee gaggeessa malee karaa tokko duwwaan hin deemamu. Kanaafuyyuu atis gaa galatoomii waan boodarratti jettu yoo jiraate waan irraanfatte yoo jiraate hireen sii kenna. Wanta jechuudhaaf kanan barbaadu maanni namoonni baay'een karaa adda addaatiin bilbilaanis karaa feesbuukiis naqunnamaatu jiru waa'ee biyyaati. Keessumaa gara biyyaati waggaa darbii waan turee namoota baay'eedhaan wal bareera na qaqqaba ergaan adda addaa. Namni baay'een yaadda'eera OMN hin dhaabbataayi hin citaayi laata addaan kan jedhu sodaa guddaadhatu qaba. Tokkoffaa ani kanan dabarsuu kan barbaadu warri biyya jiranis warri biyya alaa jiranis hundumtuu OMN akka inni jabaatu akka inni dagaagu kan biluudha malee kan diiguu barbaadu tokko hin jiru. Rakkoon kun mareedhaan ilaameedhaan hawaasi Oromoo itti dabalamuudhaan furmaata hin argata. OMN baduudhaaf hin jiru hin jabaata malee kana warri biyya keessa jirtan warri biyya alaa jirtanis karaa kanaatiin shakkuu hin qabanii. Lammaffaa immoo kun yeroon akkasii kun dhibeen akkasii kun yeroo uumamu waan gaariitu keessaa argamuudhatu danda'a. Dhibee amma uumame kanarratti hundoofnee OMN akka caalaa akka inni jabaatu gochuu dandeenya. Akkamittiin kan ta'a malee dhibee cimaa akkas uume kana walii wajjiniin teenyee fixuu nuti duwwaan saayyuu jabina guddaadhatu nuti gara fuula duraatti. Warri gadhee kan ta'u hiikkachuu yoo dadhabne duwwaa. Amma namoonni baay'een warri diinaa warri gamtaa ilaalan maal jedhu wanta kan jedhu waan godhu. Yoo wanta kana watti ilaameedhaan finne jabina keenyatu yoo agarsiisa. Jabina keenya immoo maalni walitti taasifne haala dimokiraasiitiin sirna dimokiraasii walii gallee walitti taasifuu keenya aadaa keenya isa jennu sana. Kanaaf mareen itti hafuuf gara xumuraatti adeemnu hafuu kan qabu namni waqaa wal xureessuu hin qabu. Bornaan illee kan walitti hafnu numaadha. Mana walii jiru ijaarraa kan hubachuudhaan gara furmaataatti nuti garsana yaadee ilaameedhaan mari'atuudha kana jiru marratti. Galatoomii ulfaadhu Dr. Salamoon dhugumatti ifatti bayanii gad dubbatuun qulqullummaadha. Maaliifi waan ragaa qabu waan borus itti gaafataman tokko ifatti dubbachuun barbaachisaadha. Ganda keessa deemanii hamiidhaan waan adda addaa dubbachuun ammoo diiggaadha. Ifatti dubbachuun ammoo dhugaadha. Borganama ammoo warri OMN dubbachuu danda'anii Oromoon biraatis dubbachuu danda'a. Dhugumatti galatoomii hedduusi galateeffannaa. Oromoon TV'n ammoo gara isaatiin warra OMN wajjilleen dubbatee asirratti dhiyeessee haasoysiisee marii uummataa wajjinis walitti qabee akka rakkinni kun furmaata argatee OMN kaayoo isaatti tarkaanfachiisu hawwii guddaa qaba. Isin warri daawwattoonnis galatooma. Dr. Salamoonii fi namoonni teeknikaa akkas jirtanis galatooma jechuun barbaada. Sayyid Muhammad Aliiti. Nagaatti.